Alleto, I don't know which I'm emotional taste. Work an emotional taste in it. Which you will jalla nille will bradima rako median option is an ikenera, Nanyuan Gudu da Versana, Miraco Gutta Cabano, Chufarako Mataki, Naka Guyam, Bone, Mankin Taraganas, Nata Kofaleta when you do to Jira. Kokofalano look on Tabachano look. Like a Juru really left Bubajira. Kanahuan Namida version Britan. Like a one Namida version Britano, will eat a derba. Namargitan Chufatun to Batina. Is of Rat. namni hundinuu madaa isaa rakkoo mataa isaa qaba. Akkuma ta'etti wanti hundi filtara. Namni jireenya hedduu jira. Namni dhufee asitti dirqama yoo isinitti himateellee hin hubattaniif nama arrabsitan waan ta'eef osoo hubattanii jiraattaniif rakkoo isaanii dhufanii isinitti himatan. Garuu hin hubattanii arraboota biruma darbaa buloo gochuu dandeessan laaluu baachuullee hin dandeessani bara. Namni amma dubartoonni keessaafu dhiirota miti bar maskii gisee hedduu dubartootuma walirra duulaa yoo argitee jiraatte. Durii beenna Feesbuukiin beektani bar Feesbuukii durii beenna waan hagam jedhamne waan hagam gaggalabbatamne akkaawuntii hagamii cufamee asiin baane. Nu amma akkoo as gubbaa dhuftu koo harasitti hin ta'u. Garuu namni tokko kammoo hin jiru. Ijoolleen tiineejiin tabaaf dhuftan maan kan ka dhuftu hin jijjiira. Namni hedduun hin dhufaadhu bakka. Hin dhufa garuu waan kan namni hin beeku namni hedduun. Dhugaadha wallahi. Keessattuu wanti nama arsuma waa'ee kalariidhaan like imagine amma generationii kana keessa ta'e 2026 keessa ta'e waa'ee malkiidhaan nama arrabsuun nama qeequun uumaa rabbiitiin I don't know guys wallahi dhugaadhaa jirra. I don't know. Namni keenya nu watu zumun gahu I don't know wallahi. Garuu dubartootuma barka akkatti illee gara wal arrabsuu jechoota badaa koomantii si jala deemin irra hedduu dhiiraa miti bar dubartiidha koomantii yoo argitee jiraatte. Stiil of ajjeesuuf jettee gaafa nagee jettee koomantii waa barreessu tagalaagallee jaan akka waan nyaata isaanii miidiyaa kana koomentii isaa sila ammallee namni miidiyaa kana bari daataa ofii fi dandeeffattee dhufti silkii isiitiin dhufti laaluu baatuu hin dandeessaa si tagalaagallee amma wuuyi bakka deemi turte ni turte waan akkanaati koomentiin barreeffamu sanullee deemanii koomentii isaaniillee hin kaafatan jechuu koomentii illee hin kaafattanii deemtanii kuma saddeet wallahi laazimni agarta kuma sagalee ungariin gargana makaate uummanni keenya akkan Kadisa keessumattuu ijoolleen dubartiin nu ijoolleen dubartiin dhagaa jechuun keessum namni baadiyyaa guddatellee guddoo beekuu danda'a. Nu rakkoo guddaa qabna, responsibility guddaa qabna. Bakka jiruu keenya keessatti abbaan fedhiinoo jiruu kamillee keessatti responsibility guddaan gara ijoollee dubaraa deeman. Kanaafuu I don't know at least bakka ijoolleen dubaraa ijoolleen shamarranii as gubbaa jirtanuu. At least bakka like akki nam qabnaa jedha namni feel tolchaani nam wal bir dhaabadha wal beekuu dhabuun dhiisu nama rakkoo hin qabu jechi keessan tokkittiin akki nam madeessitu jechi keessan tokkittiin nam fayyisuu dandeetti. Oma namaan tolchina. Anamma waaqa jechuun hin beeknu waan deemaa jiru ganaan midhagaa jirraani hin beeknu waan ta'ellee hin beeku anam. Waaqa guddoollee hin beeku foolollee irraa qabnu garuu akkasum laalee garaan kinaa fi kicufaa akka tokko narraa ta'e beektaa jechuun akkam an beeku rabbi guddaa yoo wanni allaalee bakka lakka namni cufa iskiriinshaatii poostol arrabsaa turanii maan tolchanii argaadhu darbee hin argaadhu garuu intali kuni akka dhiiratti ka hojjettu akka dhiiratti hojjettee man ishii bakka like she's trying her best si galee and all of the sudden jiruu ishiin filattee itti jiraatutti jiruu ishiin filattee wanni itti carraaqu jirtutti yoo dadhabdan yoo gammaduu fi baattallee bir darbuu yoo sanii ta'uu didillee kontentiin ishee bir darbu komentiin hagan ga'ullee hin barbaachisu we never know waan ishiin kee darbuu jirtu namni kamiyyuun hin beeku nulleen hin beeknu maalinaan anam ofii kiyyaa nu badhan dubra yoo as gubbaa dhufee taphadhee kolfee akkas xixinni kumaan isaniif akkasii jiruun akkasii miti hin kufaa hin ka'aa hin kolfaan taphadhaa hin gaddaa akki nam kamiyyuun dallanaa hin boo'aa Boo'ee mimmaan xaragadheellee dhufee taphadheen deemadha. As gubbaa kan dhufuuf namni sababa adda addaan. Kanaafuu adoonaan waan jedhu yoo hin beeku rabbi guddaa jechuun bakka haasaa yoo akka taasisayyuu dhabu waaqa jechuun
akkuma emotion waan dhagahamu jiru kana yoo akkumittiin ibsuudha dhugaa waaqa jechuun I don't know miidiyaan yoo mas ga'e yoo mas geenne yoo midhikaas geenne yoo akkas yoo mas birda qabne yoo na ajaa'ibsiisu dhugaa waaqa. Miidiyaa namni keenya itti fayyadamuun beeku arrabsuudhaaf bakka itti fayyadamuun jira. Dhiisaa yoo jennu dhiisaa bakka bareedaa miti. Nama sana hordofuu baasutu dandeessaa. Bira darbuu dandeessa jechuudha. Amma nam tokkos akkatti ati ganamaa galgala miidiyaa irra teessaa. Anama gaafa tiktookii useetuma laayivii kanarra taa'u amma mana kana keessa qobaan jiraadha waan ta'eef jechuudha. Mana guddaa kana keessa qobaan jiraadha waan ta'eef ofirraan isin himaa. Usee gaafan taa'u baqattummaa yaadaa waa hedduun natti dhaga'ama jechuudha. Bakka kophaa gaafa bakka maal godha laayivuma kanarra taa'aa jettee dhufee as ta'a. Gaafan as taa'oo arrabaan xulug koomanti jalatti habibti xulug deem ati amma abbaa manaa qabdaami maal goota miidiyaa gubbaa akkas taata jaa. Namni waa hedduu dheessaa as dhufuu danda'a isin galee ustaanii waa barreessuun isinirraa hin jiraatu. Bakka namni dhufeemi fedhee dhufeemi. Dirqama akka isin feetan ta'uu hin qabu. Dhugaa walii himnaa bar. Naa of sirreessaa dhiifama waliin. Yaa sirriidha. Wanti isin jettan hundi keessanii jechuudha. Tokkoffaarratti haga namni du'ee ijaan argitanitti koomentiin keessan akka waan namni riskii keessan nyaataa jiru akka waan keessaniin jiraataa jiru keessa galtanii miira keessa galtanii akka waan nama gadoo irraa qabu nama barreessan koomentiin isin nama barreessan gizee baay'ee maakii ana birattiyyuu asuma birattutuma laayivii marra jiruyyuu koomentii uumama rabbi makan uumama rabbi sii kenne kana namni si arrabsa. Maal jaanii? At least fakkeenyaaf amma yoo gabaabbate gabaduu jedhan yoo furdattuu isin jedhan yoo maal gocha rabbiin akkamatti isii harama hagas ga'u ani dadhabe ka isiin baadhattuuf inni dakkame koomentii irratti akkana jedhanii barreessan ka isiin akkana taateef akkana ta'eef sila nama cabsuu ta'e akka uummata keenya yeroo qaata uummanni keenya qaata miidiyaa gala at least koomentii isin barreessitan. Waan isin jettan nama hin dandeenye jira. Wallahi Faaxumaati dhiifama dubbiin teeti. Nama hedduu argine. Nama jajeetu waan jajeessan dhalaa bar. Ilmoo gizee dahan waanuma san akkanuma jajan san habibti. Amma harma koo guddaa ja'anii ittaami. Icuf mareeta miixargano miyoolduut. Because uuma rabbiit ja'anii waan hin yaanneef wanti kun waan ati maallaqaan bitatte itti fakkaata sigalee. Uumaa rabbii namni waan maallaqaan bitatu osoo ta'e namni waan ofirraa jibbu meeqa maallaqaan ni jijjiira. Maallaqaan akka hin bitamne immoo rabbiin gaafa ati ilmoo deessu si garsiisaa jechuudha. Waan hubachuu diddeef. Waan gara keetirraa hubachuu gaafa diddu. Waan haasoftan at least illee itti yaada haasaya eega namni du'e immoo dhugaadha. Akkas taate koomentii gizee isin akkas jettee poostattee eegas koomentiin hin turteyyuu maali jetteyyuu ayitashal maaki viidiyoon ayitashal afaan oromoo barreeffaa afaan oromoo akkasii jibbisiisu uummanni kun ka barreeffaa uummanni keenya xiqqishoo bayyanatan qabu. Itti hooyi jee ulee kaasee fiiguu fi dhahaa qabatee fiiguu san malee bayyanatan qabu maalii fi jennee ni beektaa. Namni uumama rabbiitiin nama arrabsu hin bayyananne ganaatti hafa. Sigalee ati fokottuudha inni akkasii maallaqaan bitattee mucaan qallatee mucaan du'ee akka waan sigalee I don't know namni maaliif